weellisaa fi qabsaa lolaa fi barreessaa walaloo akkasumas abbaa boca qubee caafixaa zeeroo moduwwaa jechuun kan moggaase nama gaafa dubbatu dubbiin isaa mi'aawura darbee akka lallaba warra amantii jechoota afaansaa keessaa burqanoonnee namaa rukutuun gammachuu fi dinqisiifannaa kan namaaf uuman artisti Shantam Shubbisaa yookaan maqaan dhaloota isaa Muhammad Ibrahim Wadaay jedhamuun kan beekamu meeqan keessantu beeka laata? Goota Oromoo qaalii nama cunqursaa quufee guyyoota tokkoof garuu garboome hin jenne hayyuwaa maraa callisuun isaallee hiika qabu baroota wisoo arfan qalloo keessa nama gumaacha guddaa arjoome waa'ee kee ibsuudhaaf jechi kadhabaam. Bara 1962 gara weellisummaatti kan dhufe yoo ta'u bara 1963tti uummata isaa dura ba'uudhaan wisoo biiftuu ganamaa keessatti sagalee isaa hawwatamaa sanaan kililchee bu'eeraam. Inni weellisaa qofaa osoo hin taane hayyuu afaaniitiin jechoota afaan Oromoo badan walitti qabuudhaan manni Oromoo afaan isaa qulqulluu dubbachuuf akka ta'utti nama qabsaa turedhaam. Inni hayyuu Oromoo qofaaf qabsaa osoo hin taane biyyoota akka Somaaliyaa, Afrikaa Kibbaa fi Filisxeem akkasumas cunqurfamtoota addunyaaf akkana jechuun weelliseeraam. Mootummaan ni dhabamti, cunqursi lafaa badaa cunqurfamaa addunyaa, fuuldurri hiireen bal'oo qabdi jechuun addunyaaf weelliseem. Duudhaa safuu fi aadaa Oromoon maal akka tureef maal keessa akka jiru al ta'u akka qabu laaluun sirboota hedduu baaseeraam. Artisti Shantam Shubbisaa sirba isaa obboleessa jechuun yoom dhaloota qofa, obboleessa jechuun ilmaan biyyaa cufa jedhu keessatti ilmaan biyyaa gaafa taatu waliin qooddu, ilmaan biyyaa gaafa taatu waliif dhaabbattaa, ilmaan biyyaa gaafa taatu waliif yaaddaa, ilmaan biyyaa gaafa taatu waliif jiraatta jechuun obbolummaan dhaloota qofa osoo hin taane maal akka ta'e bal'inaan lallabeeraam. Jaarraa fi baroota Lemoo Qilxuufaa keessaa wayita qabsoon isaanii biyya biraan deeggarsa argate harkaa fashalaa'etti kitaaba mata dureen isaa qaxar caba qabsoo jedhu barreessuun haalota garaa garaan akka jalaatametu dubbatamaam. Wayita weellisaan siif maalidha jedhamee gaafatametti anaaf weellisaa waa sadiidha jedheem. Kunis weellisaa sirboota namaa sirbuu kan waan sirbuuf hin beekne weellisaa naannoodha sirboota walitti dhuudhaan bakka hirdhate kan guutu yoo ta'u, inni lammaffaan immoo weellisaa durba faarsee bakka bashannanaa qofaatti meeshaan utaalee qarshii argachuu qofaaf kan hojjetu weellisaa faayidaadhaam. Kan biraan immoo weellisaa falmataadhaam. Weellisaan akkasii weellisaa saba isaa waliin jiraate gidiraa fi rakkoo saba isaa hubatee dhugaa hawaasichaa irratti hojjechuun kan sirbu yoo ta'u isa akkasiitiin weellisaa falmataadha jechuun yaada isaa ibsateeraam. Artisti Shantam Shubbisaa hayyuu kuula malee seenaa dinqasaa keessaa nama hawwatu qabudha. Isa ibsuudhaaf jechoota arbeessuun siin barbaachisum. Dhugaa isaa yoo dubbatamiyyuu magan nama jechisiisaam. Yeroo ammaa artisti Shantam Shubbisaa lubbuun kan jiru yoo ta'u hayyuu dubbiin isaa hin quufamnedhaam.